السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسا رما الحمد لله أنا كوت نجاني كي كان جال الله كن كبجادا باقي تمرت نجاو إجا هردفتوتن كي برم سرا كنا كذا تواني نسمبر تيسو حالا سورة دون قرآن سنجلا فورماتي سنجلا ته سورة ساتاو فيديو ले गरगरा सूरा ले गरगरा चुड़ा kan dong Quran mobile ke sana formati sinjala ata hai salbama terga chu ande sana sinter kise chura sini gala ega hordoftan ke chudha wanne kune waan biyyatanii mobaayila keessanirraa hattan tahee waan ammoo yookiin namni dogongoraan mobaayila keessanirraa foormaatii isin jalaa godhe tahee suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u jechuudha hanga fedhees haa ta'u jechuudha isinii galee mobaayila keessanirraa qabdan hundumaadha dogongoraan yoo isin jalaa foormaatii ta'e jechuudha salphumatti jechuudha wanumti isin cinqu hin jiru jechuudha isinii galee salphumatti bakka itti argachuu dandeessantu jechuudha yookiin haala itti deeffachuu dandeessan jechuudha isinii galee egaa yaa hordoftoota kiyya asirratti wanni isinii jechuudha wanni kun miidhaas ni qaba jechuudha negale miidhaas ni qaba faayidaas ni qaba jechuudha miidhaan isaa maali faayidaan isaa maali yoo jettan jechuudha suuraan isin hamma irraadha mobaayila keessan irra hattan jechuudha isin negale biyettaniitu barbaadaniitu jechuudha isin negale yookiin suuraan kun nun barbaachisu jettaniitu wanni dileetti gootan sun jechuudha mobaayila keessan irra jira hanga irraadha ni jira jechuudha isin negale hin banne jechuudha galarii keessaa bakkuma hatta san jira jechuudha isin negale bakka itti dhokatee hafutu jira jechuudha viidiyoos haa ta'u suuraas haa ta'u jechuudha kanaaf bakka itti argamuu danda'uun isinitti argisiisa jechuudha wanni kun waan baay'ee tokko yaani irraa of eegullee qabdanii akkasuma immoo ittillee faayidamuu qabdan jechuudha baay'ee tokko waan barbaachisaa ta'e jechuudha waan yaani ajaa'ibaa tokko jechuudha irraayis of eeguufis baay'ee tokko barbaachisaadha akkasuma immoo suuraa isin jalaa dileetti yookiin dogongoraan isin jalaa bade tokko irraa argachuufis baay'ee tokko barbaachisaa jechuudha waan dhibbaan dhibbatti wanni kun karaa lachuunuu miidhaas qaba faayidaas qaba jechuudha isinii galee osoo aappii tokko hin fayyadamne jechuudha manum galarii san keessa jira jechuudha suuraa fi viidiyooleen isin harka keessanii dileetti gootan yookiin ammoo osoo hin beekin dileetti isin jalaa yookiin foormaa isin jalaa ta'e jechuudha isinii galee kanaafuu wanni isin yaachisu tokkollee numa hin jiru jechuudha egaa namni yookiin mobaayila keessan namaa kennuun mala yookiin ammoo namatti gurguruun mala jechuudha waan hundi waan irraa qabdan foormaat irraa gootanii fakkeenyaaf namatti yookiin gurguruu yookiin ammoo namaa kennuu garuu suuraan isin foormaatii gootan sun yoo viidiyoon isin foormaatii gootan sun jechuudha guutummaan guututti jechuudha soo viidiyoon tokko irraan badin manuma galarii san keessa jira jechuudha bakka itti dhokatee hafutu jira jechuudha isinii galee egaa yaani waan hin tattaane tokko waan namni arguu hin qabne tokko faa yoo taate yaani waan kun baay'ee tokko miidhaa namarraan illee gahaa baay'ee rakkoo isinitti fide jechuudha isinii galee akkasuma immoo yaani namoota dogongoraan suuraa foormaatii godheef baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha faayidaa guddaa qaba jechuudha maaliif salphumatti argachuu danda'a jechuudha salphumatti suuraa san hundumaa viidiyoolee san hundumaa jechuudha waan barbaachisaa waan daruurii san dhiyeeffachuu danda'a jechuudha isinii galee bakkuma sanitti jechuudha bakkuma haqa sanitti jechuudha salphumatti jechuudha isinii galee egaa kanaaf har'aan tanaa kanaan isin barsiise jechuudha barumsi kun waan baay'ee tokko isiniif bu'aa qabu jeetan yaada jechuudha akkasuma miidhaa isaatis isinitti himeetan jira jechuudha fakkeenyaaf yoo mobaayila gurgurtan waan hundarraa hattanii jechuudha namichi suni waan isin hattassan yoo waa'ee mobaayilaa kan biyya kutaate jechuudha salphumatti argachuu danda'a jechuudha isinii galee yaani nama rakkoo isinirraan ga'ullee wanni jawwaala san keessa jiru waan rakkoo isinirraan ga'ullee yoo taate namni sun hamma rakkoo isinirraan ga'uu danda'u jechuudha isinii galee akkasuma yaani yoo immoo dileetti isin jalaa ta'e jechuudha isinii galee yoo dileetti isin jalaa ta'e yookiin dogongoraan foormaatii gootan jechuudha salphumatti argachuu ni dandeessu jechuudha yaani faayidaas qaba miidhaas qaba jechuudha egaa ani amma gama viidiyootti isin dabarsa jechuudha suuraa waan qabu hundumaa haqeetan isinitti argisiisa jechuudha bakkaan deebisu jechuudha bakka inni itti hafu jechuudha isinii galee bakka inni itti argamu suuraalee fi viidiyoon ani haqe sun bakka inni itti hafu isinitti argisiisa jechuudha isinillee dhibbaan dhibbatti waan kun jechuudha galarii keessan keessa seentanii waan kana akkuma viidiyoo kana laaltanii cheekii godhuu ni dandeessu jechuudha isinii galee kanaafuu shakki tokko hin jiru jechuudha dhibbaan dhibbatti jechuudha wanni kun irraayis of eegaa ittis faayidamaadha jechuudha amma gamanumaan gara viidichaa sin dabarsa viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaadhaan sin hin jedhu afaana turan hordofa. Hayyee hordoftootaan kiyyaa akkuma sin hin jedhe jechuudha suuraa foormaatii dhiyeeffachuun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaa appilikeeshinii tokko fayyadamuu isin barbaachisa jechuudha yookiin appilikeeshinii tokko mobaayila keessan irratti gadi buusuun waan tokko isin irraa eegamu tokko illee numa hin jiru jechuudha. Egaa amma ani isinitti argisiisu jechuudha. Amma ani suuraa mobaayila kiyyarraa haqee haalaan itti deebisu haalaan deebi'ee itti argachuu danda'u isinitti argisiisu jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf galarii keessan keessa ni seentu
egaa nama fakkeenyaaf suuraalee kanaa qabu jechuudha suuraan kun tokko 2 3 4 5 6 7 8 jechuudha akkuma argaa jirtanii kun asirratti suuraa 8 jechuudha hundaa yoo naqinni yaani rakkoon qabu bas nama isin argisiisuuf jechuudha viidiyoo sanatti ni dheeressu egaa suuraa 8 kana dileetti irraa kaa'u jechuudha gadi bu'ee egaa dileetti irra kana kiliikiin godha halaas egaa kun akkuma argaa jirtan kana dileetti irraa badee jira jechuudha ishiismu fuula garaa irraa badee dileetti ta'ee jira jechuudha akkuma formaatti ta'ee jira jechuudha siigalee garuu asirraa bade malee inni qarbamee jira jechuudha bakka itti amma qarbamee jiru isinitti argisiisa jechuudha bakka itti qarbame kanaa mobaayila keessan irratti ol deeffatu jechuudha siigalee egaa kun akkuma argaa jirtan amma hin jiru jechuudha suuraa kana as keessaa hin agarra suuraa 8 jechuudha siigalee amma jechuudha haalli itti argattan hoo haala kamii immoo bakka namni itti qarbame eessa hoo jettan jechuudha asirra jechuudha asirratti tuqaa sadii sana ni argitu yeen abdii qaba jechuudha asirratti kilikni gootu jechuudha tuqaa sadii sana irratti kilikni gootu egaa achi booda haala kanaan sinii dhufa jechuudha egaa amma jechuudha kan filattan jechuudha riiseekulii biin kan jettu irratti kilikni gootu jechuudha sinii galee egaa kun suuraalee 8 dileetti godhe yookiin formaati godhe sun kun as keessatti argaman jechuudha sinii galee kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha suuraa 8 jechuudha asirratti kana jechuudha sinii galee suuraaleen 8 formaati yookiin dileetti godhe sun kun as jiru jechuudha egaa asirratti jechuudha wanni beeku qabdan hordoftoota jechuudha suuraa dileetti yookiin formaati isin jalaa ta'e san jechuudha dhiyeeffachuudhaaf carraa guyyaa 30 qabdan jechuudha sinii galee hanga guyyaa 30 suuraalee balsan as keessa ni argattu jechuudha garuu guyyaa 30 booda asii ofumaaf automaatikaalii kalaas formaati ta'a jechuudha gonkumaa dhabama ta'a jechuudha sinii galee hanga guyyaa 30 guututti garuu hin badu jechuudha yeroo barbaadanitti as keessatti argachuu dandeessu jechuudha carraa dhiyeeffachuudha hanga guyyaa 30 ni qabdan jechuudha sinii galee guyyaa hatta sanarraa kaaftanii hanga guyyaa 30 carraa dhiyeeffachuudha ni qabdu jechuudha yookiin baatii tokkoof jechuudha sinii galee egaa amma dhiyeeffachuudhaaf jechuudha gabaabumatti wanni gootan jechuudha tokko irratti ni qabdu achi booda hoo hunda dhiyeeffachuu barbaadan yoo tokko dhiyeeffachuu barbaadan isa keessatti hajjattan irra deemtanii raatii itti guuttanii yoo immoo hundumaa dhiyeeffachuu barbaadan ol kajoon irratti raatii guutuu jechuudha sinii galee egaa achi booda jechuudha as gadi irra ni guutu jechuudha ristoor kajoon irratti kilikni gootu jechuudha haala kanaan jechuudha egaa kun haala kanaan deebi'ee jira jechuudha suuraan kun amma deebi'ee sinitti argisiisa jechuudha ammallee asirratti wanni isin himu jechuudha egaa akkuma asirratti isin jechuudha mobaayila keessan yoo namaaf haa kennitan yookiin ammoo gurgurtan fa'aa jechuudha waa foormaatii irraa gootanii yeroo namaa kennitan jechuudha yookiin ammoo gurgurtan jechuudha yookiin ammoo fakkeenyaaf suuraa tokko yeroo ofuma barbaadanii suuraa kana waggaa yeroo dileetti gootan jechuudha galarii keessaa qofaa osoo hin taane asitti keessa dhuftaniitis dirqama foormaa dileet godhuu qabdu jechuudha sinii galee gonkumaayyuu akka badu jechuudha sinii galee maaliif akkuma isin jee isin foormaatii goona itti galtanii namichi sun ammoo as keessa galee argatu danda'a jechuudha yoo immoo suuraa sun waan rakkoo isinirraa hin gahu suuraa safuu tokko taate rakkoo isinirraa namni sun gahuu danda'a jechuudha sinii galee kanaaf suuraa yeroo dileetti gootan jechuudha asitti dhuftaniitis dileetti godhuu qabdan jechuudha suuraa fi barbaadanii itti yaaddanii dileetti gootan jechuudha sinii galee suuraa akka mobaayila keessan irraa baddu barbaadan jechuudha egaa suuraa amma deebine san deebinee halaalu jechuudha egaa kun bakkuma silatti hanna sanii deebi'ee jira jechuudha bakkuma sanii deebi'ee jechuudha kun amma kana jechuun sinii galee suuraalee silatti hanna kana faadha jechuudha suuraa kana faadha jechuudha kun bakkuma sanii deebi'ee jechuudha albamu silatti keessa ture sanii deebi'ee jechuudha oo kaameraa keessaa haqame kaameraa keessa deebi'ee jechuudha sinii galee egaa haala kanaan salphumatti karaa gabaabaa suuraa bade dhiyeeffachuu ni dandeessu jechuudha guyyaa 30 carraa ni qabdu jechuudha suuraa mobaayila keessan irraa bade jechuudha egaa haala kanaan suuraa bade yeroo hunda wanni isin cinqu hin jiru jechuudha suuraan yoo bade maali taanii jettanii wanni isin cinqu tokko illee hin jiru jechuudha egaa hordoftootaan kiyya haalli suuraa bade dhiyeeffatan haala kana fakkaata jechuudha egaa waan baay'ee tokko nama dhibuu miti jechuudha akkasuma galee abdiin qaba jechuudha akkasuma akka jaalatan illee abdiin qaba egaa barumsi keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube channel keenya haarawaa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha akkasuma viidiyoolee keenya like share gochuu hin dagatinaadha yaada yoo qabaattan immoo gaafii biroodhaa yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessuu hin sodaatin jechuudha rakkoo hin qabu kanaaf barumsa biraatiin haga walitti deebinutti waan hordofaniif galatooma